kabajamtoota hordoftoota fuula miidiyaa hawaasaa kiyyaa kam jirtan nagaa isiniif haa ta'u. Nagaa kiyyatti aansee yeroo darbee waa'ee nageenya Iluu Abbaaboor irratti haalli Iluu Abbaaboor keessatti ji'oota darbe mul'atan tuttuqaan humnoota badii shaniidhaan geessifamee jiru maal akka fakkaatu salphumatti dubbadheetan ture. Sunis maaloodha ammam gahuu garuu fageenyarra namni jiru immoo amma isaan ga'an yerootti tilmaamu humni badii kun saayinsiidhumaan as the world wide amalli isaanii badii balleessuu humna nageenya mootummaa jeequu jechuun dadhabsiisuudhaaf deemuu. Dadhabsiisuu jechuun immoo dhokatanii dhakaatti darbatanii fiiguudhaan akka nama dukkanaan jechuudha. Dukkana keessa dhaabatee mana namaatti jechuudha dhakaa darbatee badu. Akkas lafa humni nageenyaa hin jirretti dhaqanii lubbuu namaa nagaa baasanii gochaa shororkeessummaa raawwachuu, qabeenyaa balleessuu, saaboteejis jedhamu, akkasumas goyoomsaa adda addaa raawwachuu hojii akkasiiti jechuudha. So walumaa galatti uummata Iluu Abbaaboriif dhaamsi annaamee uummata Iluu Abbaaboor qofa wanti hin taane akkuma Oromiyaatti qe'ee keessan kan jeeqamutti ka'ee bakka shaniin jiru duwwaatu jeeqamaa agammaatti qe'een jeeqamaa jiru bakka shaniin jiru qofaadha. Bakka shaniin jiru qofaatu jeeqamaadha jechuudha. Bakki shaniin hin geenye jeeqamaa miti jechuudha. Iddoo kanaatii lubbuu nama nagaa bahee yoo naadhamee san dura nagaa ture. Edda shaniin dhuftee achi seenteeyyuu lubbuun namaa bahe. So inni kun isa ajjeesu inni sun isa ajjeesu. Timaatima miti rasaasiin dhukaa haasa'ennaan lubbuu namaatu bahan. So edda bineensi kun qe'ee keessan seeneeyyuu lubbuun namaa bahee jechuudha. Kanaafiyyuu please uummanni keenya kan isin hubachuu qabdanu isaan nageenyaan hin jiraadha jechuu yoo barbaadan isaan qe'ee keessaniin gahuu dhiisu. Uumaa isin hin fayyadamu. Shaneedha kan jedhamu kun ikkoo uummanni addaraashatti walitti qabamee bakka bu'aa ofii godhatti jira. Mootummaa paartii badhaadhinaa yoo ta'e baatanii harka keessaniin filattanii kontiraata waggaa shaniitti kennattanii achirra geessaniittu waggaa shanan isaa xumureennaan immoo dhufaa kan biraati immoo dorgomaa inni isin dorgomaa ishii yookaan mirga itti fufuusaa kennituufi yookaan immoo itti fuftettanii kan biraa iddoo buufattu jechuudha. Shanii garuu addaraashii kamitti walitti qabamtanii sagalee keessan kamiin no nuti uummataaf qabsoomnaa kan jedhu wasa kaamii duwwaa kana maal uummata maalitti qabsoofti? Qe'ee uummataatti du'a fidanii qe'ee uummataatti abidda qabsiisaa uummataa fi qabsaa'uun jira? No. Ilaa inni kan biraa dhaaba yookaan immoo orgaanaayiz jarmiyaa aluma taate wayii tokko kan uummata jeequ malee kan uummata fayyadu miti. Ganda tokko illee qabatee bulchuudhaaf kaayyoon qabu. Kaayyoon miti, istiraateejii isaas miti. Bakka tokko yoo ture yeroodhaaf ture shororkeessee baduudha, caakkaatti gadhiisee baduudha. So kanaafiyyuu shororkooftanii baduun, jeeqamtanii baduun kan jeeqamu eenyu jechuudha isin. Mootummaan baay'ee wayii mootummaan isinii mataa keessanii bara isin achitti ofirraa ittisu. Qabiyyeen isaanii meeshaan isaan itti fayyadaman inni guddaanii waanidha odeeffannoo basaastummaa. Waraanni shanii tokko yoo xiqqoo ta'e nama 7-8 qabdi nama odeeffannoo kennuuf. Nama 7-8. So amma isheen odeeffannoo akkasitti qabaattu kana uummanni keenya immoo 50-60 ta'e maaliif mootummaadhaa fi odeeffannoo kennee qeessaa nagaan godhan. Laasni ta'ima aangoo gadhiisuu yoo ta'e karaa nagaatiin abbaa barbaadan keechuudhaan mirga kana ofirraa mulquu qabdanu. Ni shororkeessummaatii fi qe'ee jeequu qe'ee balleessuu kun immoo please isin miidha, nu miidha. Sababa isaaniitiin namni baay'een miidhama. Akkamitti mootummaan qaamni nageenyaa
Shaniin meeshaa godhatee kan socho'u odeeffannoodha meeshaan isaa. Rasaasa baatu miti kan inni ciminni isaa. Rasaasa jechaan meeshaa gosa meeshaatti taane kan caalu mootummaadha. Garuu basaasummaadhayyuu namoonni ta'e jedhanii ilaa asiin dhufaa jira. Asiin akkas ta'aa jira. Abbaay galeedhanii akka rimootiitti hordofantu jira. Namoota kanatuyyuu akka meeshaatti shanii gargaara jechuudha. Kanaaf namoonni kun cituun dirqama jechuudha. Meeshaa rukutuutu hin taane isaan kana kutuu. Isaan kun kutuudhaaf immoo walitti qabaatuyyuu namoonni farrajamu. Eeriyaan tokko fakkeenyaaf ganda A jedhamu tokko keessa shaniin jirtu yennaa ta'e ganda sana keessa namoonni akka rimootiitti jechuudha fayyadaa jiran akka meeshaatti isaan fayyadaa jiran galchaa baasaa jiran jiru jechuudha. Bakka namoonni akkanaa hin jirre hin geessu jechuudha shaniin. So kanaaf mootummaan booqaadhaa burree adda keettiin beeku walitti qabeetu isin tofitti galche kan jedhu appointi dhugaa qaba jechuudha mootummaan. So kanaafiyyuu as keessa namoota deeggaru jira kan jedhu qaba jechuudha. Qaamni nageenyaa bakka fagoodhaa dhufu bakka biraatii dhufu immoo uummata achi caalu jiru caalaa namoota gochaa akkasiitiif diina kana deeggaran hin beeku. Kanaaf isintu beeka waan ta'eef ilaa ebelu. At least wanti godhaman jiru baay'ee hin ajjeefamu akka durii miti bar namni qabameetu tursiifama jechuudha uummata keessaa akka uummata isheen innis diina waan ta'eedhaaf hin tursiifama bakka tursiisaa tokko argatee achitti turee jechuudha maal ta'a jechuudha qe'ee sanatti nagaan ta'ee isheen hidhatte kun gaafa baateettu inni immoo murtii seeraa argatee gara qe'ee isaatti deebi'a jechuudha fixee murtii murtaa'u fixee deebi'a jechuudha. So akkanatti seeraaf heera bu'uura godhatanii olaantummaan seeraa mirkanaa biyya keenyatti deemama jechuudha. Kanaaf waa lama of hin midhina. Tokko shanii balleessuun karaa lamaan danda'ama. Inni tokko uummatumti ofiisaatiin maddeen odeeffannoo ishee ta'an of keessaa baasee qaama mootummaatiif kennee utuu rasaasin dhuka'in utuu wanti tokko hin ta'in qaamonni kun jechuudha wing la military wingiidhaaf intelligence wingiidha kan jedhamu qabdi shaniin. Intelligence wingii see kana basaastummaa kana jalaa fuudhee uummanni gaafa kennu wingii tokkoon jechuudha barreeffate yookaan baallee tokkoon bal'isuu hin dandeessu. Kanaaf gadhiiftee badde karaa nagaatiin of furtan jechuudha qe'ee keessanitti utuu inni nagaan itti dabalamee hin miidhamin. Inni kan biraan jimlaa gaafa rakkatu jechuudha mootummaan maal godhaa hin haxaa jechuudha walitti meeshaa mootummaadhaan wal hidhatee hin jiru. Jimlaadha qabeetu namoota baay'ee miidha jechuudha. Walumatti qabeetu aragee keessa jechuudha namoonni nagaan keessa gaaga'amu jechuudha. Lubbuu namaa keessa ba'a jechuudha. Dhukaasiin banama taanaan soo utuu dhukaasiin banamin utuu aarsaan hin kaffalamin namoota basaastota wayyaanidha ta'an wayyaanee jechuun egaa beektu ergama wayyaanee warra fudhateedha shanee jechuun ergama fannoo warra fudhateedha ergama diinota Oromoo warra fudhatanidha. Kanaaf ergama shanii fudhatee uummata isin shororkeessaa jiru kanarratti tarkaanfii fudhachuudhaafi dirqama karaa nagaatiin karaa lamaan keessaa wingii basaastuu shanii warra taate dabarsaatii uummanni achi jirtan kennaafi gaaf sana qe'een keessan nagaa ta'a jechuudha. Bakka basaastonni shaniin jirretti shaniin miilaan ejjetaan jirtu nagaadha mandarrii dhageessanii bakka keessa isaan beekne keessa miilaan ejjetu shaniin isa kana jala sararaatiin amara. Kanaaf of keessaa baasaa dhukaasa ofitti waaminaa meeshaa ofitti waaminaa abidda qe'ee keessanitti waaminaa. Kanaafiyyuu maal gochuu qabdu wingii basaasaa wayyaanee of keessaa baasaa. Gaafa sana maal ta'a jechuudha qe'een keessan nagaa isinii ta'a qottanii horsiiftanii jiraattu jechuudha. Nagaa keessan hafuura fudhatanii kanatti gammaafe daaraa ta'u yoo barbaadan basaastuu see ta'a. Gandi tokko jechuudha mootummaa kuffisuu hin danda'u. Gandi lama mootummaa kuffisuu hin danda'u. Akka biyyaatti mootummaan kaa'ame jira. Sagalee uummataatiin kaa'ame. Kanaaf wanti isin gochuu qabdanu komii akkamii qabaadhaa jibbaa akkamii tarii qaama mootummaa irraa utuu hin taane qaama gaggeessitoota irraa qabaachuu dandeessu. Komii keessan dhiyeeffadhaa bakka barbaadanitti garuuti
abidda qe'ee keessanitti kan fidee qabsiisaa jiru isin mataa keessa waan ta'eef shanee qe'ee keessanii baasuuf hojii hojjetamuu qabu hundasaa hojjedhaa. Hojii isin hojjettan tokko dhukaasuu miti, humaa gochuu miti. Siistemiidhaan wingii haqa irratti hundaa'a jechuudha. Namoota shakkamtoota shaneedhaaf jechuudha. Loojistiikii dhiyeessan, odeeffannoo dhiyeessan isaan kana irratti tarkaanfiin akka fudhatamu isaan dabarsaatii kenna gaaf sana qe'ee nagaa taasanii jiraattu utuun saaxilamin akka bifa kanaan raawwadhaa isiniin jedha. Bakka nagaa nu oolaa. Biyyi keenya biyya nagaatii, biyya ambaasaaddara nageenyaati. Sababa qaamota muraasaatiin hojii qabuu hin qabnu, nageenyi qabnu itti fufuu qaba. Gaafa isin calliftu ispeeshaalii waayif qophaa'aa jirti waan ta'eef itti qophaa'uu qabduun isiniin jedha. Nagaan mana keessa nagaluu, nagaan mana keessa naguutuu, nagaan qe'ee keenya, ollaa keenya haa ta'u. Bakka nagaa naa oolaa.